Kam jirtu kabajamtoota hordoftoota tiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Hanga viidiyoo dhumaatti na faana turaa isiniin jedha. Warri viidiyoo kiyya haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo haaraa irratti qullubbii diimaa guddina rifeensaatiif akkamitti akka fayyadamuu dandeenyuu fi foolii badaa rifeensa irratti hafu haala ittiin ofirraa balleessuun isiniif fidee dhufeera. Hanga viidiyoo dhumaa na faana turaa isiniin jedha. Qullubbiin diimaa fiber, potassium, vitamin B fi vitamin C kan badhaadhe waan ta'eef guddina rifeensa saffisiisuu fi wanta bu'aa qabudha. Qullubbii diimaa haala antibiyootikii isaatiin gogaa rifeensa keenya irratti infekshinoonni akka hin uumamne godha. Kana malees rifeensi akka hin guddanne kan dhorku jechuunis kan akka forooforii, rifeensa caccabu hir'isuun fi dhorkuun guddina rifeensaa ni saffisiisa. Cuunfaa qullubbii diimaa gogaa rifeensa keenya irra dibachuun seelota dhiigaa kakaasuun rifeensa keenya akka dafee guddatuuf gargaara. Kanaafis qullubbii diimaa rifeensa keenyaaf haala kanneen qopheeffachuun itti fayyadamuu ni dandeenya. Wantoonni nu barbaachisan tokkoffaa haala afuriin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanneen afran keessaa kan isinitti toletti tokko filatanii itti fayyadamtan jechuudha. Hundaa osoo hin taane tokkoffaa irratti qullubbii diimaa tokkoo fi bishaan burcuqqoo 3 haala fayyadamiinsi isaa qullubbii erga murreen booda bishaan itti gochuudhaan daqiiqaa 20 affeeluudha. Achiis bishaan isaa dhimbibuun bishaan erga qorreen booda rifeensa dibachuun saniin booda erga peestaaliin yookaan shaashiin haguugne daqiiqaa 15 hanga 20 tursiisnee dhiqachuudha jechuudha. Shaampoon rifeensa caccabuu fi foroforiif ni fayyada jechuudha. Haalli kuni lammaffaa irratti immoo cuunfaa qullubbii diimaa maankiyaa 3 fi zayita zaytunaa maankiyaa 2dha. Haalli fayyadamiinsa isaas cuunfaa shunkurtii zaytunaa wajjin walitti sirriitti makuudha. Achiin booda gogaa buqqee keenyaa sirriitti dibachuu fi daqiiqaa 2 suuta jennee maasaaj gochuudha. Sanaan booda sa'aatii 2 rifeensa irra tursiisnee dhiqachuudha. Kanas torbaaniin al takka fayyadamuun rifeensi akka laafuu fi guddinni isaa akka saffisiisu nuuf gargaara jechuudha. Sadaffaa irratti immoo cuunfaa shunkurtii maankiyaa 2 fi maankiyaa 2 castor oiliidha. Kanneen lamaan sirriitti walitti maksiisuudhaan buqqee rifeensa keenyaa dibachuu fi maasaajii gochuudha. Sa'aatii 1 ofirra tursiisnee dhiqachuudha kunis jechuudha. Shaampoon jechuudha. Shaampoo kama duraan itti fayyadamtanii. Kunis rifeensi akka hin caccabnee fi rifeensi akka furdatuu fi guddina rifeensi isaa fayyaa qabeessa akka ta'uuf nuuf gargaara jechuudha. Afuraffaa irratti immoo killee tokko cuunfaa shunkurtii maankiyaa 1 fi maankiyaa 1 zayita zaytunaadha. Killee fi cuunfaa shunkurtii zayita zaytunaa walitti makuudhaan achi rifeensa keenya hundaa dibachuudha. Erga sirriitti dibanneen booda peestaaliin hiinee daqiiqaa 20 tursiisnee bishaan qorraan dhiqachuudha. Bishaan qorraan hafuura killee akka nurratti hin hafne nu fayyada. Rifeensa keenyaaf shunkurtii fayyadamnu keessatti cuunfaa loomii buusuudhaan hafuura badaa shunkurtii balleessuuf ni fayyada. Kanneen afran keessaa kan isiniif mijatu qopheessitanii mana keessan keessatti osoo torbaaniin al takka fayyadamtanii guddina rifeensaaf akkasumas fayyummaa rifeensa keenyaaf baay'ee fayyada. Hundi keessanuu ni beektu jedhee yaada. Qullubbiin diimaa baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Hanga viidiyoon har'aa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaatti.